waatti awwanni shakku jirma fakkeenyaaf dhalumaan sunu waatti gootii faageetiin shakka malee Sadaffaa geenyaan amala ana akkasii himan qabu ganaa qorichaan qotuu fiita. beektaatiillee Gurbaa keessan kana dandeenyaa mana galchitee dhalaa jala dhorkuu danda'uu qabda. Yoo hin dandeenye halas ta'a. Asitti madde gaama kana biraas ni beektaa minsiin na galchee mitakkara lama lamarra sadi namni namanni himata. Tun lammaffaadha. Sadaffaa geenyaan ana himan ganaa qorichaan qotuu fiita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama tukun jawatan kakal Islam dan bakka sini tanti isim berage sini jecha arra kuno taslim berarti agama. Dua tanah video sini gak desain ture. Video sini berarti taslim nabil bilte aiman kuno kana gode video sallah lete video ujan youtuber tolbe lalu hidup kanare sanifin arra upe taslim beragira. Maal akka inni jedhanii fi kan amma isin gaafati deema. Izaan mana isaanii dhufu inni jiru aymaan hin jiru tasliimoo jira. Meegaa salantaa gaafadhatii si achi booda mee waan jira haasofni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka kune daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii bakka jirtan salantaan tiitoonni irraa bukkatee sinaa dhaqqabdu arraan tanas dhufnee walitti deebinee jirra ibsaa hojii harkannaa isiniin jira. Akkasii daawwatan qaqqaalii wanni dhufnee gaarra akkuma isin beektanii wanni dhufee farra tasii na bilbiltee maanitu kana godhe jettee viidiyoo laalan jetteeti na bilbiltee viidiyoo laalee achirratti anu naaseetiin ture saniif amma maaniif hin dhufe maan hin jiru mana isiidhaa jira meeqa jechuun waan san rakkoo jettu isii gaafachuudhaaf hin dhufe mee akkasii maa rakkoon jechuun dheengadda walitti sinaa sirriin dhiyoon isin jidduu fudhee deeme rakkoon maali wanni jira maalinni. Dhugaadhaatti waliin waa'ee gidduu fixee kuttee ammallee nagahuma osuma waliin lolanii dalagaan deemaa naan jee jalqaba dalagaa kutee halku lama bakka dalagaa san bulee hin galle maaliif hin galin maa guttaa jee gaafannaan dalagaatu mashkuula na godhee hafee jee ammoo nama biraa yeroo gaafadhu akkanatti isaa fi nama bakka kanatti agarree jaanii naa himanii sanumaafiin ati dhalaa jala deemtu tana bee lamaantiin jee gaafannaan innillee hin taa'u jeeweke khalaas eeganteenyi fidii naasi fuutisaa yoo taate jee isaan fitadhu jeen. Inni dalagaa deemeetuma jechuun achi bubbulee jechuudha. Lama dalagaan galle duraanuu. Kan hin galin achi bulee achirratti ati eessa kutteettee gaafannaan inni maal siin jedhu. Deebisaan isaan dalagumaan jiraa ammoo namaa duubaanaa himee dhalaa wajjin akka ala deemu jiru. Malee dalagaa kan jirre naa himan. Wanni sun dhugaa ta'uu dhugaa ta'e hangam takka amantanii fakkeenyaaf wanni sun dhugaadhaa dhugaa miti jechuun hangam takka amanteeti dhalaa jala deemu jirtaa kamiyyee walitti eegamanii. Akka hin ta'e amanuu dandeenye. Namni naa himee afaan namaa san fuudhee isaan gaafannee akkuma manaaf hojjetaa jiru kanatti wajji teenyee eeyyiman maaliif akkanaa maaliif akka dhalaa jala deemtaa jee gaafannaan dhugaadhaan aan jee jaalalaan na qabee jaalatti falagooyitaatii fuudhuun barbaadaa inni jennaani khalaas gaatan fuudhu deemsisan jaarsa xiyyaala deddeemee osoo hin jiru dhalaa biraanii fuudha jechuun qaanniidha eega fuudha feeti anuma fidaduu naasii fuusisaan keena illee. Duuba amma inni kuni amma deemnedda waa hundaa wajjaasonneeti akkasii dubbii finnee deemnee miti hin jaaladhee wanni dhummaa inni fakkeenyaaf jaaladhee dhalaa biraa irratti deemu isa kana nama ati beektaa jechuun jaartiin nama jaarsaa ni beekti nama waatti godhamu isa kana jechuun maali mee jechuun amalee inni garsiifame jechuudha. Ati amma gabaabduma dubbii siimuu siifiinna huyyoon see malee ilmaadeera xiyyaati jechuutu bita kana dura kan hin si dhagee ilmaadeera keetii ka dhugaasanii ni beektaa ni biyyatti. Ni beektaa tilleen gurbaa keessan kana dandeenyaa mana galchitee dhalaa jala dhorkuu danda'uu qabda yoo hin dandeenye halas ta'a. Asitti madde gaama kana biraas ni beektaa minsiin na galchee mitakkara lama lamarra sadi namni namanni himata. Tun lammaffaadha. Sadaffaa geenyaan ana himan ganaa qorichaan qotuu fiita. Saa dhugaa keetii atilleen galatoomii duraanis dhufee galcheetiin ture eegas boodallee bilbilte natti himatte galatoomii kanaaf anis amma as taa'eetiin eegeesee as taa'ee eegeetiin mee waan inni wana ta'u waan dhalaa jaloof inni maan kunuu annuti amala isaa akkanaan beeknu maas
nama waatti wanni shakku jiru fakkeenyaaf dhalumaan sunuu waatti gootii fa'aa jedhin shakka malee amala akkasii hin qabu inni duraan. Kanaafuu atis amala isaatiif duraan isin beektaa hanga yoo inni kan gartee waatti godhamu taatees. Amala isaa chaalu dadhabe dandeenyaan dhorku dadhabnaan ammoo isa irraa hin dalagu ta'a. Fira xiyyaa jettee nama xiyyaa jettee ilmaa dhiira xiyyaa jettee siigana kana booda hogguun ani sarara dalage waan akka dubbatu bichaas hin deemee nafsi dhaamsa keetii hin qabu. La ati immoo obsiiti inni isaa dhufu isa anaatu gizaa inni dhufee anaa qabee waan yoo tumaa taates anaatti tumee gaafa taate ati isaan obsiiti. Ana obsaaf xaadhanatti tumaatee jirti. Ati sirri. Bitadde obsuma sanuu ganaa dadhabe. Ati gama keetiin beektaa? La waan dubbistee miti amma inni haa dhufu anis as taa'eetiin eegaa attaa'ee eegeetiin gizaa inni dhufe waan inni waan san godheef anaa gaafata. Saniifuu ati obsiiti dhalumaa inni jala deemu sunuu akka waatti guutee fi kan akkuma innummaan kun fayyaa qabu anaan laalaa yoo inni kan wana ta'u taatees yoo inni kan fayyaa hin qabu taatees ni wallaannaati. Suuraa akkanaan qabduuti ati hangaan fayyaa qabaadde gurbaan maal taate fayyaa qaba fayyaa jaannan akka ati qabdu qaba maraataa miti. Laa duraan akkanaa miti. Baalagummaatti jira malee namni waan sodaatu hin qabne mataan isaatuu sodaadha bara. Haa dhugaa suniiti saniifuu gizaani dhufe isa eegee. Waan sodaatu hin qabne malee himaan. Namni waatti godhuu fi maraatummaa keessa hin jiru fayyaa qaba nama nagee haasa'u namas dura taa'ee jaalalaan na qabee khalaas na qabdee siin jiru bara maal taate. Bara amma namoonni suni bara amma inni jaalalaan na qabdee ibbeekee akkana jaamu osoo jaartii qabu namni osoo ilmoo qabu waan akkanaan jiru beektaa. Saniifuu bara osoo namni waan taa'u taate kan ilmoo qabu kan waan ta'u jaartiidhaan jaalaan na qabee waan jiru beektaa namni. Ana mana danda'ee dhageessa dandeenyaan dhorku dadhabnaan harka keessaa fudhadhu atiis. Laa amma ati bakka san hin ga'iniiti inni haa dhufuuti. Kabajaateetiin mana kana taa'ee si eegu jira dilii kana. Galatoomaatummaa nuyti kalaas rabbi si haa kabajuuti. Eegee kalaas inni as taa'eetiin eegee hanga inni dhufu waa hundaa'u isaas yoo ulee taates anaattumaa yoo inni kan fayyaa hin qabne taates anaaf furee haakama geessaa haakama geessee naa wallaanaa saniifuu atis obsiitii hanga inni dhufu anis asiin ta'an deemu akkasitti inshaallah rabbi sin jidduu haa fixuuti suuraa akkanaan qabduuti. Inni bara waan ta'e isa hiduun qabu haruusa godhachuu tan fuudhu fidachuu kutee bara. Kan jaalatu san fidachuu kutee. Inni fuudhaa jechuun jiru san fiduu kutee. Dalaga kutee moo inni beeku? Dalaga duraa dhaqee giseen galasaa inni galuun beeytu waati. Hanga dalaga jechuun fakkeenyaaf namni gizaaniif dalaga raabee nama faa bira goree waan akkana yoo akkas fataate jedhiin waan ta'e malee hanga akkaataa hin dhageenye meegaa sayyoo kan taa'u taates bakka inni jiru deemeetiin barbaade wanna godhaati inshaallahiiti bakka hin qabdu ati obsii mana kan kee keessaas hin deemni mana kan kee taa'e san mee innummaan jechuun ati fidii jettee ni miti fidiin jeen jettee barreessifamuu siin fuusa haa fidii meeshaa ilaalla wajjinaa dhufanii isuma isaan gartee inni hin jaaladha jiru hojii sanaahu laalleeti isii musanuu qabneeti wayitti gootamu haqa himsiifne jechuudha. Sababa akka tokko malee namni waliin ta'uu beektaa inni jaaladhee osoo ilmoo qabu isuma sanuu qabneeti haqa himsiifne yoo waan itti goote waan itti gootan irraa hiifi jennee mee isuma sanuu gizaa isin dhuftee. Ambar waalaa murteessatiin taa'u jira. Waalaa murteessatiin taa'u jira. Isaanuma lamaan eeggachaa jira ammallee. Maal ta'udha? Lamaan murteessa. Lamaan takka an jiraachuu takka himan jiraachuudha. Bakka san hin geessamu bilbilaan mana isin jemmaa. Maasii dhageeffadhu dubbiin bakka sana hin geessuuti amma siin fuusaati fidii jettee namaatti maanu. Siin fuusaa wayiin dhugaan fuusisuu deema isuma san akkanaa fiduufi malee. Akkasii miti saniifuu ati gizaa isaan dhufaniisi natti himi malee ifuu nan ta'e dhageesse gizaa isaan dhufan sani natti himiiti isuma sanuu akka isin waatti gootee fi inni dhugumaan akka jaalatan qabaate wana ta'e utti ilaallaati ati kanaafuu gizaa isaan dhufan sani anaaf himta. Wajjiniin anaa gaafata dhageesse jarjartee harka haaraaniiti waan hin taane waliiniiti kanaafuu obsiitii hanga maatu obsiteeti galatoomii gizaa isaan dhufani natti himtaa anaatu waan isiin isaas qabeetiin tume anamma yoo amma asitti inni kan dhufu taatees bakka inni iyyutti hin deemee barbaade amma hin taa'u amma deemeetiin barbaada bakka inni iyyutti barbaadeetiin waan irra jiru tana
qoradhee si wanna godhaati ati haala amala isaa ilaaltee wannan jiiniitii obsii takka namni kun fayyuma dhabarraa malee gaafa duraanii nagaa qaba. Yoo dhumtaa nyaataa isaa hin jirtu wanni kana. Yaa isa baran sittiin himu jira. Fayyaa qabaa baalagummaadhaan siin jira. Fayyaan tana keessa jirtu baat. Nama takkaan jaaladhee fuudhuuf hin deemaati. Fayyaa maaltu walitti daawwatu baalagummaadha bara waan sodaatu daba. Baalagummaan tuni tan dur hin qabne tan amma fiigummaa ligaa. Ni gaafatta san. Nagaa. San isin walitti akkasii ni gaafatta. San sirriidha kalaas sirreettee san naa gaafataati inshaallah fayyaan qabannes deemtee wallaanta san galchu fayyaasaa. Sannaa wallaana fayyaan qabne wayii waan akkana haasawa. La saniif ati obsiitii isaaniif isa deemetiin barbaadee yoo inni kan inni duwwaadhaan gartee kan wanna ta'u taates yoo inni kan fayyaa qaban taates anaa wallaana akkasiiti ati mana kan keessa hin deemini si taa'eeti isa amma isa eegee inni kee kan hangammaan dhufuun taate an deemetiin barbaada amma isa. An deemetiin barbaadaati ati mana kan keessa hin deeminiiti mana kan keessa isaa dhageesse. Inshaallah. Allah akkasitti inshaallaati. Amma khayriin deemee barbaadaati ati mana kan keessa hin taa'in inshaallaati khayriidha. Inni aarin atiisiiti obsi dhageesse waan hundanaafuu akkuma amma dura obsisetti akkasii dhumaasi anis amma khayriin deemee barbaadaati akkasii mana kan keessa hin bahiniiti yallaa naan deemee kalaasammaa. Nagaa abbaa dhageesse.